dhufu angoon kee kufu mootee hunda. Okay, ashama kam jirtu nageenyi badhaadhaa hordoftoota daawwattoota channelii Weedduu for God anarra kana nyaadheef channelii kana beeksisuufidha. Channelii kana yeroo gabaabaa keessatti banuun keenya ni yaadatama. Akkasumas immoo wantoota garaagaraa viidiyoo lama asirratti gadhiisnee ilaalleerra. Feedbackiin keessan baay'ee nutti tolee jaallanneerra. Nus kanarraa kan kaane yuunivarsiitii Hawaasaarraa qophii garaagaraa qopheessinee channelii kana irratti isin gadhiisuudhaaf qophii xumurree jirra. Kanaaf isinirraa kan eegamu channelii kana like, share, subscribe gochuudha. Akkasumas immoo sanbata duraa kanarraa jalqabee sanbata duraa jechuudha yeroo hundumaa galgala yeroo haasaa gabaabaa waan hafuuraa irratti jechuudha yeroo waaqeffannaa qabaannaa keessummoota garaagaraa argannee affeeruudhaan waan garaagaraatti itti fufna waan ta'eef like, share, subscribe akka gootan isin gaafannaa baay'ee isin jaallannaa galatooma. Daawwattootaaf jaallattoota Weedduu for God channelii kana yeroo dhiyootti banuun keenya ni yaadatama. Baay'ee akkasuma jaallachaa tarabbii qabna. Channelii kana like, share, subscribe godhaa. Faarfannaa fi qosaawwan garaagaraa argachuu dandeessu. Maqaa tolu ergaan argadhee ormaan ilaalu namoonni hedduu baakoo sargate fayyaa. Jaalatamtootaa fi hordoftoota Weedduu for God yeroo dhiyootti banamee jaalatamummaa hedduu argataa jechuudha. Kanaaf qophiilee barsiisoo ta'anii fi bashannansiisoo ta'anii kana booda qabatee isiniif dhiyaata waan ta'eef share subscribe gochuu fi dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajna jechuudha. Qophii barbaaddan isiniif dhiyeessina komitii jalatti immoo yaada keessan nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Haga dhumaatti waan nuuf haftaniif hedduu galatoomna. Dhiiga dhangalaa suni